Ashama harka fuunee daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti sin adeekamu. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya ajandaa ajaa'ibsiisoo keessayyuu waa'ee aartist Galaanaa Gaaromsaa irratti qeeqa ajaa'ibaa tokkotu ka'ee qeeqa hinaaffaa maa guddataa maaf akkatti mul'ata kan jedhuu fi mul'ata isaa arguu dhabu mul'ata isaa jibbaa isaa arguu dhabu keessumaayyuu akkuma dura beekamutti aartist Haacaaluu Hundeessaa yeroo inni waa hundi mijatee fi haalli hundi mijatee fi jaalatama sabaa biratti ajaa'ibsiisatti argatameetti hin jedhetti lubbuu isaa gadheen galaafatte jechuudha. Ammas Ameerikaa Siyaatilitti konsartii ajaa'ibaa haala amma dura ta'amee hin beekneen haala sadarkaa Itoophiyaatti ta'amee hin beekneen sadarkaa Itoophiyaatti miti sadarkaa artistoota addunyaatti dorgomaa yeroo ta'een hinaaffaa fi qeeqni adda addaa ka'ee jira. Akkasumas immoo guyyaa har'aa Galo Galaanaan Siyaatil keessatti Oromoo magaalaa sanii miila tokkoon dhaabataniin oofaa jira. Egaan odeeffannoo kanaa fi gama dhumaatti irratti waan xiqqoo haala biyya keessa jiru isiniif gabaasaa amma xumura qophii kiyyaatti na waliin turaan affeerraa kooti. Ana reedii adamtiifi namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun maatii ta'a. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya akka isin argaa jirtan kanatti xiyyaarri kun kan Galaanaa Gaaromsaa ittiin magaalota Amerikaa keessa bashannanaa jirudha. Kuni warra hinaafuudhaaf himuudhaaf jechuudha. Xiyyaaricha wallaaltanii osoo hin ta'in xiyyaarri isin asitti argaa jirtan kuni kan Galaanaan Gaaromsaa magaalota Amerikaa kutaa hunda keessa ittiin garmaamudha. Kun seenaa Oromoo keessatti kan jalqabaati. Galaanaa Gaaromsaa maaf sadarkaa kana ga'e? Maaltu akkanatti akka addunyaatti isa hawwatu isa taasise? Isa jedhuudhaaf Galaanaa Gaaromsaa ummanni Oromoo Ameerikaadhaa ija aartist Haacaaluu Hundeessaa ilaaluun madaa aartist Haacaaluu Hundeessaa isarratti obsuudhaaf wanti isaan hin godhin hin jiru jechuudha. Kanaa ol wanti godhamu hin jiru. Miti aartistoota Oromoo warri akka Jawaar warri akka Biyyuu carraa akkanaa hin arganne. Warri mootummaa jechuudha carraa akkanaa hin arganne. Kana kan taasisaniif ammootu aartist Haacaaluu Hundeessaan isa keessatti ilaaluudhaaf isa keessatti obsuudhaaf. Sinigalee konsartiilee ajaa'ibsiisoo konsartiilee seena qabeessa kan amma dura taa'amee hin beekne taasifameef jechuudha. Uummanni Oromoo Ameerikaa haa galatoomu. Garuu qeeqni ka'e kuni maalinni? Galaanaa Gaaromsaa tuttuquun maa barbaachise? Har'allee akka kaleessaa san hamii adda addaatiin jecha adda addaatiin waan xiqqoodhaan nyaachuu barbaanneti. Qeeqni ka'es maalinni? Galaanaa Gaaromsaa biyya Ameerikaatti haala ajaa'ibsiisaa ta'e kanaan yeroo inni simatamu fuula miidiyaa hawaasaa irratti argaa jirra. Galaanaan mallaqa Ameerikaadhaa argatu kana walakkaa Oromoodhaaf gochuu qabaa waan jedhutu dhufe. Mallaqa Ameerikaa argatu walakkaa Oromoo godhuu baatee maaltu nama ilaallate jiran? Innuyyuu saba isaatiif sagalee ta'aa jira. Saba isaatiif waan fedhe ta'aa jira. Ammootu aartistiidha. Bara namaa tan argate mee kan argatu maal nama hinaafsisa? Maal rakkoon? Bakka argate barbaadu Oromoo kenna barbaadu dhiisa. Oromoon dirqamaan kottana daawwadhaan jenneen Oromoon fedha isaatiin kabajaa godhee fi konsartii irratti mallaqa baasee isa laalaa jira. Kuni fedha uummataati malee dirqamni wayiitu hin jiru. Maaf akkana nuun goone mallayni walakkaan ka Oromooti maali maaltu si galchee haaki? Mee maa yoo guddina maa wal orginaan kana dhibeena dhiisuu dide namni kenna yoo guddatu namni kenna maa jibba akkatti? Mee amma miti helikopteraan simatamu Amerikaan mootummaan Ameerikaa simatee miliyoonara yoo isa godhe maa hinaaf naa guddatu aartistii kennam yaaki bor nu fayyada. Aartistoota biraatiif illee fakkeenya ta'a. Bar Galaanaan akkas ta'e jedhee aartiin Oromoo kun ol guddata. Ummata keenya maa akkatti waan xiqqoo yaaddu. Bashannana inni akka ajaa'ibaatti ummata bashannansiisu kana siin haasise. Magaalaa Siyaatilitti jechuudha. Siyaatilitti haala ajaa'ibsiisaa ta'e qophii ajaa'ibsiisaa ta'e qophaa'eef jechuudha. Har'allee Galaanaan miila takkaan dhaabaa jira warra Ameerikaa keessa jiru miila takkaan laala akkatti dandasaa jiran laala wal agarraa qophiilee adda addaa ciccimaa kana hunda taphataa jiranii galoo kiyya ija budaa sirraa qabu ija inaaftuu ija gaddeebituu ka guddina kee hin barbaanne ka guddina Oromoo hin barbaanne sirraa qabu rabbi jenna. Maaliif carraa kana kan argate Galaana yeroo jalqabaatiif aartistoota keessa carraan kun immootu aartistoota biraatiifis carraa waan uumuuf itti naafuu osoo hin taane qeequu osoo hin taane jabaadhu aartistii kenna nuu guddadhu kanaa ol nuu dagaagi
sadarkaa Oromoon qofti yaamtu osoo hin taane amma akkatti sadarkaa addunyaan itti yaamte artistiin cimaan kun eenyu jettu. Mee amma dhiyoo kana Ameerikatti feestivaalii wayii kan sirbaa qophaa'ee feestivaalii isaa irratti yoo xiqqaate nama 30 wayii ture. Sababni isaa maali? Jaalatama artistii sun qaburraa iddoo wal canaannaqee akka itti deemamu dhabee baay'ee cinqii ture jechuudha. Kanaaf Oromoon Ameerikatti illee irra siyaatilitti akkatti xaqqereetiin guute konsartii ajaa'ibaa godhaa jiranii galoo kiyya akka barbaaddetti. La'aan fakkeenyaaf dhiyeenya kana lataa qananii gatii ji'oota 3-4 ol turee jira. Amma immoo galaanaadha. Kuni nama boonsa. Lataan amma guddin isaa na boonsa. Galaanaa guddin isaa na boonsa. Miliyeenara yoo ta'e dorgomaa Oromoo yoo ta'e aartii qofaan mee aartistoota duraanii ilaala mallaqa hin qaban maaliif hin qabne? Sirban baasanii sirba amma zabana kana akka duraanii kaasettan gurguratanii yuutuubiin mallaqa xiqqoo qaba. Kaasettiin hin jiru miimoon irratti harkaabaa homa tokko fayyadamu jechuudha. Wanta artistii fayyadamumaa inni sirba kana konsartii kana jechuu kiyya. Konsartii irratti hanga danda'amu fakkeenyaaf haati qaattuu guddattuu ijoolleen Dubaay hin deemte sun waan xiqqollee taatu fayyadamtee jirti. Haala kanaan fayyadaman malee carraa biraa carraan isaan itti guddatan carraan isaan itti fayyadaman hin jiru jechuudha. Kanaaf galoon ija uummata Oromooti. Ija aartist Haacaaluu Hundeessaatiin ilaalloo isa keessatti ilaalaa jirra. Konsartiin isaa baay'ee konsartii nama hinaafsisu. Konsartii addaati yoo jedhee hin danda'ama. Konsartii isaa arguu dandeessanii asirratti namni tokko lama lafatti nafne nama tokko lama jedhee maqaa isinii dhahuu hin danda'u. Maaliif ilaalaa mee ilaalaa ummanni Oromoodha tokkochi lafarratti nafne. Ummanni Oromoo tokkochi lafatti nafne. Naajiraadhaa. Kana ol ija kana argetu hinaafaa jira jechuudha. Maaf waan kana argee sadarkaa kanarra maaf ga'e kan jedhutu ummata keenya naafsisa. Mee amma galaanaa gaaromsaa akkatti Oromoo walitti qabeetiniin gaafa keessa burraaqu diina meeqatu lafadha. Diina meeqatu bakka seenu wallaan kana jechuudha. Galaanaa kiyya bakka jirtutti ammallee kee oluma asiin jedheera. Ati qofti imaanaa kee imaanaa Haacaaluu Hundeessaa imaanaa hayyoota keenya imaanaa aartiin Oromoo qabdu hin nyaatini. Akka kaleessa gadheen argitee gadi baatee raayyaa kiyya ittisa biyyaa maalii kiyya olii gadiitii jettu sanii miti. Ijjannoo amma qabdu kanarra dhaabbattee aartii Oromootti akka sadarkaa addunyaatti beeksistu. Abdii sirraa qabna. Hinaaftuun gurgurtuun takka takka waan akkanaa argitee dhiini si hiiga waan ta'eef hin dhagayina isin hin burjaajayina. Qeeqa takkallee ittiin dhagayina maaliif? Qeeyni akkaataa qaba. Namni nama mallaqa kiyya giddiidhaan maa namaan kennine jettee yoo naqeeyte hinaaffaa biraati kun. Yoo jaalate hin kennu. Yoo jibbe hin dhiisaa jechuudha rakkina hin qabu. Maaliif? Sabni kun gaafa mallaqa sii kennu dirqamaan sii kennu jechuudha. Tola jaalattee sii kenna. Kana waan ta'eef akkasitti hubachuu danda'uu qabdanii. Egaan daawwattoota keenya galoo kiyya haa ulfaadhu siin jedha. Dhuma irratti wanti isiniif himuu barbaadu haala qabatamaa biyya keessa jiru irratti ammallee Oromoo irraa sangoonni guuramaa jira. Waggaa kana sangaan raayyaa ittisa biyyaaf jedhamee guuramaa garuu raayyaan ittisa biyyaa nyaatu tokkochi illee hin jiru. Raayyaa ittisa biyyaa guyyatti keekii 5 qofa kennamaa fi sangaan asii guuramu kun rasaasa bitee ilmaanuma kee waadaa jira. Mallaqa tokko kan raayyaa ittisa biyyaatiif dhaqu wayituu hin jiru. Qotee bulaan keenya mallaqa kee qisaasa gootee loon kee sangaa kee ilma kee jalaa baaftee hin gurgurin ilma kee jalaa baaftee hin kennin. Wanti si fayyadu tokko hin jiru. Makalaakaa ammaan jarri jettu sunuu hin nyaattu. Kee ila yeroo itti foon nyaatan hin argatan. Carraa isaan qaban keekii shaantaa keessatti baadhatanii isima ol fuudhanii afaan takka takka bishaan takka wajjin dhugaa deemanii jechuudha. Raayyaa ittisa biyyaa wanni nyaatu foon hin jiru. Ka foon nyaataa jiru kaadireetu foon nyaateetiniin ilmaan miskiinaa feccisiisaa jira. Sangaa kee gadi baastee hin gurgurin. Woboon seenaa ajaa'ibaa waa'ee sangaa kanarra dalagee sangoota 10,000 lakkaa'aman yeroo fe'amee deemutti tarkaanfii woboon fudhate wayii oduu itti aanu keessatti isinii dhiyeessa. Na boonsa jechuudha warri woboo kuni. Kana viidiyoo kana erga xumureen booda viidiyoo itti aanu keessatti waan ajaa'ibaa salphina biltsiginnaan icitiidhaan qabattee osoo deemtu harkaa saaxilamaa jiru. Akkasuma akka roon diditti halkan dargaggeessi biyya keessa jiru halkan guutuu ulee qabataa abiyyiin eegaa buluu suur sagaleedhaan
viidiyoodhaan fa'aa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Egaan viidiyoo lammataatiin waliin deebinaa turtii gaarii naaf qabaadhaa. Galoo hojii fataa jedha isinitti haa tolu. Nagaan naa tura isin jaaladha isin kabajaa nagaatti.